satirse wabayene satirse Ofamasisi wangodu kabama nambeka wangodu kabama nambeka Isumanega akeka kabama nambeka akeka kabama nambeka Isumanega afedura satirse wabayene satirse Ofamasisi wangodu kabama nambeka wangodu kabama nambeka Isumanega akeka kabama nambeka akeka kabama nambeka Isumanega Nagaa Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota sagantaa sagalee jireenyaa. Kun sagantaa sagalee jireenyaati. Waaqayyoon ayyaanni isaatii fi gargaarsi isaa nuuf baay'inaan argeenyeerra. Har'a immoo mata duree akkamitti kadhachuu qabna kan jedhu kutaa 5ffaa waliin baranna. Torbee darbe keessatti akkasumas kutaa 4ffaa keessatti mata duree akkamitti Waaqayyoon kadhachuu qabna kan jedhu irratti waliin laallee turre. Achi keessaa qabxii tokko qofa waliin laalle. Innis maanni amantiidhaan Waaqayyoo kadhachuu akka qabnu waliin laalleerra. Amantiidhaan kadhachuu yoo amantiidhaan kan hin kadhanne taane kadhaan suni deebii akka hin arganne yookaas fi deebiin suni akka dafee nuuf hin deebine yookaas fi yakkayyoo akka ta'e waliin laallee turre. Har'a immoo kutaadhuma kana jalatti akkamitti kadhanna kan jedhu jalatti qabxii 3 akkamitti kadhachuu akka qabnu waliin laalla. Kanaaf waliin kadhannee ni jalqabna. Yaa Waaqayyo, galanni guddaan siif haa ta'u. Abbaa, gargaarsi keetii fi eegumsi kee waan nu baay'ateef maqaan kee maqaa Yesuusiin si haa galatu. Yaa Waaqayyo, dubbii sagalee keetii akka hubataniif sammuu isaaniif bane jedha dubbiin sagalee keetii. Maqaa Yesuusiin sammuun keenya dubbii kee akka hubatuuf maqaa Yesuusiin nu gargaara. Yaa Waaqayyo, gargaarsi kee nuuf haa ta'u. Maqaa Yesuusiin nu barsiisi. Maqaa Yesuusiin nu hubachiisi. Maqaa Yesuusiin nu qabachiisi. Maqaa Yesuusiin akka ittiin jiraannu isa baranne isa hubanne isa dubbifne akka yaadannu akka ittiin jiraannu nu gargaara. Waaqayyo namni beeku tokkoyyuu hin jiru jedha dubbiin sagalee keetii. Ilma kee irraa kan hafe akka si beennuuf, akka ulfina kee barruuf, akka jaalala kee barruuf, akka araara kee barruuf, akka si wajjin jiraannuuf, akka yaa Waaqayyo dhugaadhaaf hafuuraan si waaqessinuuf dubbiin kee nuuf galuu qaba. Maqaa Yesuusiin dubbiin kee nuuf haa galu. Maqaa Yesuusiin hubannaan nuuf haa laatamu. Maqaa Yesuusiin nu gargaari. Abbaa, ajajaan humna diinaa maqaa keetiin daaraa haa ta'u. Inni jireenya keenya booressuuf deemu, inni jireenya keenya burjaajessuuf deemu, inni dubbii sagalee keetii akka deddeebine nu godhu. Nan jedhaa, nan dubbadhaa, maqaa Yesuusiin nurraa haa cabu. Maqaa Yesuusiin nurraa haa cabu. Nu gargaari, nu wajjiniin ta'e. Jireenya keenya irratti ulfaadhu, bara keenya irratti ulfaadhu, karoora keenya irratti ulfaadhu. Waan nu wajjin jirtuuf, waan nu gargaartuuf, waan nu gaggeessituuf maqaan kee maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ameen. afedura satirse wabayene satirse Ofamasisi wangodu kabama nambeka wangodu kabama nambeka Isumanega akeka kabama nambeka akeka kabama nambeka Isumanega afedura satirse wabayene satirse Ofamasisi wangodu kabama nambeka wangodu kabama nambeka Isumanega akeka kabama nambeka akeka kabama nambeka Isumanega Wangeela Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 26 hanga 27 akkanidha. Hafuurichi immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti in gargaara. Dadhabbii keenyatti nu gargaara. Nuyi maal kadhachuu akka nuuf barbaachisu akka ta'utti hin beeknu. Hafuurichi garuu aaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenye nuuf hin kadhata. Hafuurichi akka jaalala Waaqayyootti warra isaaf qulqullaa'aniif hin kadhata. Waaqayyo inni garaa namaa fonqolchu immoo yaada hafuurichaa hin beeka jedha. Kutaa 5ffaa kana keessatti kadhannaan akkamittiin godhama kan jedhu qabxii tokko laalleerra. Qabxiin tokkoffaan nuti kutaa 4ffaa keessatti ilaalle amantiidhaan kadhachuu akka qabnudha. Har'a immoo kutaa 5ffaa kana keessatti qabxii
sadii walii ilaallaa. Qabxiiwwan sadan kana keessaa inni tokkoffaan hafuuraan kadhachuu akka qabnudha. Hafuuraan kadhachuu qaba. Kiristaanni kan inni kadhachuu qabu, kadhaan kiristaanaa hafuuraan kan inni gaggeeffamu, hafuura qulqulluudhaan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni kadhatu tokko kadhaa jechuun dubbii dhoksaa ta'e Waaqayyo wajjin hin dubbatan jennee inni hiika kutaa tokkoffaa keessatti kadhaa jechuun dubbii Waaqayyo wajjin hin dubbatan tahee kan jechaan hin hiikamne, kan yaada namaatiin hol ta'e akka ta'e waliin ilaalla. Isumarraa ka'uudhaan namni Waaqayyoodhaan kadhatu tokko hafuura qulqulluudhaan gaggeeffameeti kan kadhatu. Kunis maaliif kan inni barbaachise? Hafuura qulqulluudhaan namni gaafa kadhatu wanta ofiif yaade osoo hin ta'in wanta Waaqayyo yaade sana akka kadhatuuf nama gargaara jechuudha hafuura qulqulluun. Wangeela Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 26-27tti waan kana jedha. Akkana jedha. Kanaafi namni kan kadhachuu qabu hafuura qulqulluudhaan ta'eeti. Yookasii fi kadhaan kiristaanaa hafuura qulqulluudhaan guutameeti. Kunis maaliif gargaara? Wanta silaa kadhachuu qabnu, wanta silaa Waaqayyoon gaafachuu qabnu nuti sirriitti beekuu dhiisuu dandeenya. Nama waan taaneefi karoora Waaqayyoon nuuf qabu, akeeka Waaqayyoon nuuf qabu, yaada Waaqayyoon nuuf qabu, mul'ata Waaqayyoon nuuf qabu sana nuti akka nama foonitti hubachuu beekuu hin dandeenyu. Inni immoo wanta kana akka beennuuf kan nuti kadhannu tokkoyyuu kadhaan keenya inni tokkoyyuu kaayyoo kadhaa keessatti ilaallerra kadhaan keenya inni tokkoyyuu akeekni Waaqayyoo fedhii Waaqayyoo kan ta'e akka nurratti raawwatudha jennee kutaa lammaffaa keessatti waliin dhugnee ilaalleerra. Isumaa wal qabatee fedha Waaqayyoo kana kan akka kadhannu kan nu godhu waan kana jechuun wanta Waaqayyoon nuuf yaade, wanta Waaqayyoon nuuf karoore sana akka kadhannu kan nu goosisu hafuura qulqulluudha jechuudha. Hafuura qulqulluun wanta Waaqayyoon bira jiru sana nutti hima. Wanta Waaqayyoon nuuf yaade, nuuf karoore sana nu akeekkachiisa waan ta'eef wanta Waaqayyoon nuuf gochuuf jiru, wanta Waaqayyoon nuuf raawwachuuf jiru nutti mul'isa waan ta'eef hafuurri qulqulluu kun kallattii nu agarsiisa jechuudha. Kallattii nu agarsiisetti kallattii Waaqayyoon barbaadutti akka Waaqayyoon fedhutti wanta Waaqayyoon fedhu sana akka kadhannu nu gaggeessa. Yoo kanarraa kanaafee yoo fi keenyaan, fedhii keenyaan, foon keenyarraa kaanee kan kadhannu yoo taate hafuurri qulqulluu kan nu gaggeessine yoo taate kadhaan suni kadhaa noormaaliiti jechuudha. Kadhaan biyyi lafaa kuni namas ta'e Waaqas ittiin kadhatu jechuudha. Kana jechuun namni gosa lamaadha. Namni uumamaa fi namni Kiristoositti amane garaagaridha. Warra Kiristoos nama amananii hafuura qulqulluu of keessaa qabu. Hafuura qulqulluu sun immoo hafuura isaanii wajjin walii galeetii yaada Waaqayyoo bira jiru sana keessa isaanitti dhangalaasa jechuudha. Sanarraa kan ka'e isaan yaada Waaqayyoo hubachuu danda'u. Kanaaf yaada Waaqayyoo hubachuu isaanirraa kan ka'e hafuura qulqulluun suni karaa isaan ittiin yaadnen, karaa isaan ittiin karoorren, karaa isaan ittiin hin tilmaamnen isaaniif kadhata jechuudha. Akka isaan kadhatan kallattii agarsiiseetu gara Waaqayyootti, gara akeekaa fi fedha Waaqayyootti isaan geessa jechuudha. Kanaaf kiristaanni tokko kan inni ittiin kadhatu hafuura qulqulluu kadhachuu qaba jechuudha. Akkuma lakkoofsa Roomee boqonnaa 8:26-27 ilaalletti kana qofa miti. Qabxiiwwan tuqaanii luqqisawwan baay'ee argachuu dandeessu. Kadhaan kan ittiin gaggeeffamu hafuura qulqulluudhaan jechuudha. Kadhaan hafuura qulqulluudhaan hin gaggeeffamne gatii hin qabu. Akkuma kadhaan amantiidhaan hin taane deebii hin qabne, kadhaan hafuura qulqulluudhaan hin taane gatii hin qabu. Fakkeenyaaf namni karaarra taa'ee nama tokko qarshii maallaqa waan kadhatu tokko hafuura qulqulluudhaan miti. Kana beekamaadha. Namni karaarra taa'ee maallaqas wanta tokko deeggarsa nama gaafatu tokko hafuura qulqulluu keessa ta'ee miti. Birriidhuma sana noormaaliidhuma birriidhuma taa'ee kadhata jechuudha. Birrii manaa, birrii naaf kennaa, kana rakkadhee jedheetuma kadhata. Namni kunii kan inni ittiin kadhatu nama fayyaa ta'eeti jechuudha. Kanaaf akkasumas immoo namoonni Kiristoos Yesuusitti namanne, namoonni biyya lafaa kun baay'een isaanii Waaqayyoo gaafa kadhatanii hafuura qulqulluu isa jedhu kana hin beekan. Hafuura qulqulluu isa jedhu kana isaan keessa waan hin jirreefiyyuu, waan hin beekneefiyyuu hafuura qulqulluudhaan ta'anii kadhachuu hin danda'an. Lakkoofsuma Roomee 28 sanarratti hafuurri qulqulluu kun kan inni kadhatuu fi warra Kiristoositti amananiifi jedha. Hafuurri qulqulluu kun iyyuu kan inni kadhatuu fi warra Waaqayyoodhaaf qulqullaa'aniifi jedha. Yesuus inni gooftaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
Afurumti qulqulluutu kan inni kadhachuu fi danda'u nama keessa taa'ee kan inni kadhachuu fi danda'u haala namni hubachuu hin dandeenye haala namni jechatti kun dandeenye kan inni namaaf kadhatu iyyuu warra waaqayyoof qulqullaa'anidha jechuudha. Warri waaqayyoof qulqullaa'an immoo warra gooftaa Yesuusitti amananidha. Warri Kiristoos Yesuusitti amananii warri Kiristoos Yesuusitti amananii isaan ijoollee waaqayyooti isaan dhiiga Kiristoosiin bitamaniiru isaan qulqulloota jedhamaniiru. Kadhaan isaanis qajeelaadha deebii argata. Kadhaa amantiiti kan isaan kadhatan. Kadhaa amantiiti kan jennu iyyuu hafuurri qulqulluu keessa waan jiruu fi amantiinis keessa waan jiruu fi kadhaan isaanii deebii argata jechuudha. Kana waan ta'eef kiristaanni tokko kan inni kadhachuu qabu hafuura qulqulluu keessa ta'eeti. Fakkeenyaaf namni tokko fuula waaqayyootti waan tokko kadhachuuf fakkeenyaaf makiinaa akka argatuuf makiinaan bitadha jedhee yoo kadhachuuf kan dhaqu ta'e gaafa dhaqee fuula waaqayyootti jilbeeffatu yookaas fuula waaqayyootti yaada isaa deebisee kadhaadhaaf dhiyaatu garuu waa'ee makiinaa dhiisee waa'ee waa biraa kadhachuu danda'a. Waa'ee manaa kadhachuu danda'a. Waa'ee namoota dhukkubsatanii kadhachuu danda'a. Waa'ee dubbii sagalee isaatii akka isaaf galuu kadhachuu danda'a. Waa'ee fedha waaqayyoo tajaajilan waaqayyoon akka inni tajaajiluuf barbaadu irratti kadhachuu danda'uu mala. Kana jechuun namtichi sun gaafa dhaqee jilbeeffatu akkasiif gaafa kadhaadhaaf qophaa'u makiinaan kadhadha. Makiinaan gaafadha jedhee ka'ee garuu gaafa dhaqee jilbeeffatu waa biraa dhaqee inni kadhachaa jiru. Kun kan inni mul'isu namtichi kuni kan inni ittiin gaggeeffamaa jiru fedha isa ofii isaatiif yaade qofa miti. Hafuurri qulqulluun kallattii akka jijjiiree yookaas kallattii qabachiisee kallattii isa sirriirra buuseetu akka inni kadhatu haala mijeesseef jechuudha. Kanaaf kan nuti gochuu qabnu akka kiristaanaatti hafuura qulqulluudhaan kadhachuu qabna jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa luqqisawwan kanaan wallaalatan argachuudhaa fi Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 18 Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 18 fi 15 Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 26 hanga 27 Yohaannis boqonnaa 14 16 hanga 17 fi 26 akkasuma Yohaannis 15 boqonnaa 15 lakkoofsa 26 Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 fi 13 hanga 14tti yoo dubbiftan yaada kanaan qabxii wal deeggaru akkasiif yaada kana kan ilaalatu argattu. Kiristaanni tokko akkaataan ittiin kadhachuu qabu qabxiin lammaffaan maqaa Yesuusiin kadhachuudha. Maqaa Yesuusiin akkamittiin kadhatama kan jedhuuf jalqaba irratti uumamni wanti jiru hundumti isaa wanti biyya lafaa irratti argama kun martinuu kan ittiin argamanii kan ittiin uumamanii karaa Yesuusiin. Yohaannis tokko seera uumamaa boqonnaa tokko irratti yoo ilaaltanii wanti hundumtuu karaa isaa akka uumame dubbiin sagalee waaqayyoo lafa ka'a. Kana waan ta'eef namni gaafa kadhachuu qabu maqaa Yesuusiin akkanaaf godhu jedhee kadhachuu danda'u qaba. Kan nama dhibu keessaa waaqayyoon wanta uume wanta raawwate hundumaa karaa ilma isaatiitiin kan inni raawwate jechuudha. Kanaaf namni kan inni kadhachuu danda'u qabu maqaa Yesuusitti fayyadamee kadhachuu qaba jechuudha. Kan biraan waaqayyoon kan biyya lafaa ofitti raarse yookaas namni fuula waaqayyootti kan inni dhiyaachuu danda'e karaa ilma isaatiitiin. Jechuun karaa gooftaa Yesuusiin waaqayyoonis biyya lafaa kan ittiin ofitti raarse karaa ilma isaatiitiin. Kana waan ta'eef waaqayyoon wanta hundumayyuu miila ilma isaa jalatti gasheera harka isaatti kenneera wanti hundumtuu isa jala jira jechuudha. Wanti ta'u hundumtuu karaa ilma isaatiitiin. Kadhaan nuti kadhannus karaa ilma isaatiitiin kan waaqayyoon bira ga'u. Nutis fuula waaqayyootti argamnee kadhachuu kan dandeenyu aangoo kan arganne ija jabina kan arganne karaa ilma isaatiitiin. Nuti gaafa kadhannu fuula waaqayyootti qaamaan qaamatti argamuu hin dandeenye. Dhiiga Yesuus keessa taa'aniiti. Waaqayyoon kan inni argu dhiiga ilma isaati. Kana waan ta'eef namni kan kadhachuu qabu maqaa Yesuusitti fayyadamee kadhachuu danda'u qaba. Kan nama dhibu keessaayyuu hafuurri qulqulluun iyyuu kan kenname karaa ilma waaqayyootiin. Karaa ilma waaqayyootiin kenname. Macaafni qulqulluun maal jedhamee haa ilaallu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 13 hanga 14 akkan jedha. Abbaan ilma isaatiin ulfina argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. Waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha
jedhe. Kana jechuun Waaqayyoon ilma isaatti gammadeera. Waaqayyoon karaa ilma isaatii gammachuu guutuu guddaa argateera. Akkuma kana immoo Waaqayyoon wanta namni kadhatu sana karaa ilma isaatii akka kadhataniif aangoo ijoollee Waaqayyootiif kenneera. Kana waan ta'eef namni karaa ilma isaa yoo kadhate kadhatan sanaaf deebiin karaa ilma isaatii ni kennama jechuudha. Inni kan nama dhibu keessatti Waaqayyoon maqaa caalu jedhee kan moggaase maqaa Gooftaa Yesuus. Maqaa caalu jedhee Waaqayyoon maqaan jaaladhu kan hin gammachuun koo ittiin fiixa ba'u kan dhaga'uu qabdan jedhee kan dhala namaatiif fayyisaa dhala namaatiif karaa tokko qofa jedhee kan Waaqayyoon kenne Yesuus. Kana waan ta'eef namnis kadhachuu kan danda'u qabu karaa ilma isaatiitiin maqaa ilma kee maqaa Yesuusiin jennee kadhachuu danda'u qabna jechuudha. Yoo akkas goone kadhaan keenya kadhaa sirrii fi kadhaa deebii argatu ta'a jechuudha. Sagalee Waaqayyoo akkan jedha Filippisuus 2:9 kaasee akkas jedha. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaa irraa caalchisee guddaa holiisaa qabee maqaa isaa maqaa kam irrayyuu caala kenneef. Kanaanis warri bantii Waaqa keessa jiran warri lafarraa warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeeffatanii akka sagadan godhee jedha. Kanaaf maqaa caalu Waaqayyoon maqaa kan inni kenne ilma isaatiidhaaf. Maqaan kun hin fayyisa, maqaan kun hin jiraachisa, maqaan kun deebisa, maqaan kun furmaata hunda raawwata, maqaan kun uumama hunda hooggana. Na waan ta'eef namnis kan inni kadhachuu qabu kan inni ittiin fuula Waaqayyootti dhiyaachuu qabu karaa maqaa kanaatiin jechuudha. Macaafa Wangeela Yohaannis 16 23-24 akkana jedha. Gaafas isin homaa anaa hin gaafattan dhuguman isin hima waanuma isin maqaa kootiin isa kadhattan Abbaan isiniif hin kennu. Amma hammaatti isin maqaa kootiin waan tokko illee hin kadhan. Egaa gammachuun keessan guutuu akka ta'uuf kadhadhaa hin fudhattu isaaniin jedhe. Kanaaf dubbiin sagalee Waaqayyoo kan gadi qabee nu barsiisu as keessatti namni kan inni kadhachuu qabu karaa ilma isaatiitiin. Namni Waaqayyoon kan kadhachuu qabu karaa Gooftaa Yesuusitiin akka ta'e sirriitti lafa kaa'a. Karaa dhugaa jireenya ana jedheera Gooftaan Yesuus. Kanaaf fuula Waaqayyootti kan dhiyaatee namni gaafatee argachuu kan inni danda'u karaa ilma isaati. Karaa Gooftaa Yesuus irraa kan hafe namni deebii argachuu akka hin dandeenye akkasiif kadhaan humtuu akka hin jirre. Balballi kadhaatu karaa Yesuusin akka ta'e namni nan kadhadha jiru tokkoyyuu karaa balbala kadhaan ittiin deebii argatu karaa balballi baname karaa balballi silaa balballi kadhaa ittiin kennamu karaa balballi kadhaa ittiin kennamuu fi deebiin ittiin kennamu kadhachuu danda'u qaba. Kanaaf Gooftaa Yesuus ani karaadha jedheera ani balbala jedheera. Kana waan ta'eef namni kan inni kadhachuu qabu karaa Gooftaa Yesuusin. Yoo kana ta'uu baate yoo maqaa Yesuusin kan hin kadhanne taate kadhaan suni kadhaa sirrii kallattii barbaadame sanarra hin ga'u jechuudha. Iddoo barbaadame sana hin ga'u jechuudha. Kanaaf dubbiin sagalee Waaqayyoo hubannaa guddaa dubbiin sagalee Waaqayyoo waan nama barsiisu dubbiin sagalee Waaqayyoo akka jedhutti namni kan inni kadhachuu qabu karaa ilma Waaqayyootiin. Kana waan ta'eef akka kiristaanaatti namni tokko kan inni jilbeeffatee kadhachuu danda'u qabxiin lammaffaan maqaa Yesuusin kadhachuudha. Kanaafis immoo lukkisaawwan armaan gadii dubbisuu ni dandeessu. Kanaan qabxiin sadaffaan namni akkamitti kadhachuu qaba kan jedhu dubbii sagalee Waaqayyoo of keessatti qabaachuudha. Akkasiif dubbii sagalee Waaqayyoo beekuudhaan. Wangeela Yohaannis 15:7 irratti akkanadha. Isin anatti qabamtanii yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetaniin kadhattu isiniif hin ta'a jedha. Kana jechuun dubbii sagalee Waaqayyoo madda amantiiti. Akkasiif amantiin dhaga'uurraa dhufa. Kan dhaga'amuu qabu immoo dubbii Kiristoosiin jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf amantiin kan inni argamu iyyuu dubbii Waaqayyoodha. Amantiin keessa namaatti kan gundatu dubbii sagalee Waaqayyootiin. Dubbii sagalee Waaqayyoo yoo nu keessa jiraate dubbii numti nu keessa jiru sun iyyuu ofii isaatii deebii deebisa jechuudha. Kanaaf namni kadhatu tokko dubbii sagalee Waaqayyoo beekuu qaba jechuudha. Qabatti waa'ee dubbii sagalee Waaqayyoo namni beekuun sirriidha. Uumamni biyya lafaa ijaan arginuu fi ijaan argamne kun hundumtuu kan ittiin uumamanii namarraa kan hafe dubbii sagalee Waaqayyootiin. Kanaafuu dubbii Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa waan qabuu fi namni immoo dubbii sagalee Waaqayyoo kana dhaga'ee hubatee kan inni jedhutti akka inni barbaadetti hojjetee ittiin deemu kadhaa isaarrattis isa gargaara jechuudha. Gaafa kadhatus akka inni jedhutti akka dubbichi jedhutti akka dubbichi ajajutti akka dubbichi barbaadutti waan kadhatuu fi kadhaansaa sun deebii argata jechuudha. Kanaaf namni dirqamatti dubbii sagalee Waaqayyoo beekuu hubachuu qabaachuu qaba. Dubbiin sagalee Waaqayyoo nu keessa jira jechuun gama biraatiin namni kadhatu tokko akkaataa dubbii sagalee Waaqayyootiin kadhata. Namni dubbiin Waaqayyoo keessa jiru kan inni kadhachuu danda'u iyyuu
akkaataa dubbii waaqayyoo jedhuun yookiin fi akkaataa sagalee waaqayyoo jedhuun waan kadhatuu fi kadhaansaa sun deebii argataa jechuudha. Kanaaf waaqayyoon kadhadhaa isiniif hin kennama kan jedhu kana beekumsaatiyyuu akka isa kadhatu gargaara. Gaafa kadhatuutiin akka waaqayyoon isaa dhaga'u dubbii isaarra waan dhaga'ee fi waan beekuu fi waan hubatee fi akkaataa dubbiin isaa jedhutti kadhata. Kana waan ta'eef namni dubbiin sagalee waaqayyoo dubbisu beeku hubatee keessa isaatii qabu dubbiin sagalee waaqayyoo keessa isaa yoo jiraate ta'e akkaataa sagalee waaqayyoo jedhutti ni kadhata. Akkuma sanatti deebii ni argata jechuudha. Namni dubbii sagalee waaqayyoo sirriitti hubatu sirriitti qabatu akkasiif dubbisee sirriitti xinxaalee irra deddeebi'ee qabatu inni nama akka waaqayyoon jirutti jiraatudha. Kadhaa irratti rakkatu, jireenyatti rakkatu, baafila irratti rakkatu, ajajamuu irratti rakkatu, injifachuu irratti rakkatu, darbuu irratti rakkatu, kadhaa irratti rakkatu jechuudha. Kana waan ta'eef namni dubbii sagalee waaqayyoo keessa isaa jiru humna qaba jechuudha. Humna qaba, amantii qaba, dhannaa qaba jechuudha. Argachuu danda'a. Gaafate argachuu danda'a jechuudha. Qabxiiwwan biroo immoo kutaa ittaanutti waliin laallaa. Akkasitti ayyaanni araarri waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Fayyaa ta'a.